kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toroontoodha. Akkam jirtan baga nagaan nu eegdan isiniin jechaadha. Qophii har'aaf qabnu tana oduu gabaabduudhaan eegala. Itti aansuudhaanis akkasumatti haala tokkummaa jaarmayoota Oromoo afur gidduutti uumame ilaalchisee xiinxalaa siyaasaatii fi akkasumatti hirmaataa qabsoodhaa yeroo dheeraaf kan tahe obbo Zalaalam Nagaasaadha akka keessummaatti isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Hammaduma qophii teenyaatti obsaan akka nu waliin turtan isin gaafachaadha. Ammaan tana oduttiin isinas deebisa. Oduu gabaabduu har'aaf qabnu jaratti baha Oromiyaa naannawa Haramaayaa fi magaalaa Hararii keessatti uummanni Oromoodhaati kan naannawa san qubate hundinuu gaaga'ama guddaarra bu'aa akka jiru oduu naannawa sanirraa baate ibsite. Naannawa Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti mootummaan wayyaaneedha. Barattoota Oromoodhaa hidhuudhaa fi dhabamsiisuu itti fufuunsi oduun achirraa baate ibsite. Akka ibsa oduu tanaatti ebla bultii 29 barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa lama kan maqaan isaanii obbo Tokkummaa Waaqumaatii fi akkasumatti kan obbo Hundi Keetii Masarat jedhan ukkaamsamanii fudhatamanii jira. Kan sadaffaadhaa bitooteessa takkaafuu mee bultii 7 jechaadha. Barataan Bilisummaa Gonfaa jedhamuu fi akkasumatti kan waatar injiinaringii bara sadaffaadhaa baratu qabamee ukkaamfamee fudhatamee jira. Barattoonni lamaan duraan ukkaamsaman san Tokkummaa Waaqumaadhaa barataa afaan Oromoodhaa kan waggaa lammaffaa yoo ta'u, barataan Hundi Keetii Masarat kan barnoota teeknooloojiidhaa amata lammaffaati. Karaa biraatti naannoo magaalaa Hararitti bulchiinsi naannoo Harariidha sababoota adda addaa baafachuudhaan uummata Oromoo lafaa fi manneen isaaniirraa buqqaasaa akka jiru oduu naannoo sanirraa baate ibsite. Bulchiinsi naannoo Harariidha magaalaa Hararii babal'ifachuudhaa fi uummata Oromoo kan naannoo san qubate lafa isaaniirraa buqqaasuudhaaf sagantaa yeroo dheeraaf qabaachaa ture. Ifa sossoohinsi barattoonni qeeroodhaa kan Master Plaanii babal'ina Finfinneedhaa dhaaban booda haala uumamee fi laaffina jiru kanarratti dhimma bahachuudhaan yeroo ammaan tanaa shaffisaadhaan uummata Oromoodhaa lafaa fi manneen isaaniirraa buqqaasuu itti fufan. Naannawa ganda Soofii jedhamutti nama maqaan isaa Balaa jedhamuu fi kan abbaa qabeenyaa tahee kennuudhaaf manneen 15 buqqaasuun isaaniitis himame. Karaa biraa konkolaataadhaa babal'aa jaarra jechuudhaan hammarreessarraa kaasee hamma seennaa magaalaa Hararii jechaadha. Manneenii fi ooyirootaa fi qotee bulaa naannoo sanii hunda kaasaa akka jiran oduun tun dabaltee ibsite. Itti fufuudhaanis naannawa Shankoorii fi Bubbee jedhamu keessatti manneen 90 ooliyoonii fi diigaman. Manneen naannawa san diigaman keessaa kan Oromoo qullaa akka tahe harkaan takkaafuu jiraataan naannawa sanii nu ibse. Naannawa Shankoorii fi Bubbee jedhaman kana keessatti namoonni shanyiidhaan takkaafuu gosaan adareetanii fi kan achi jiraatan manneen isaanii akka hin tuqiminis oduun tun dabaltee ibsite. Daawwattoota keenya kana ilaalchisee naannawa sanirraa nama qunnamnee turre garuu yeroo har'aan tanaaf qunnamtii rakkina telefoonarraa kan ka'een isinii dhiheessuu hin dandeenye akka qunnamtii harkanneetti torbaan dhufutti akka isinii dabarsinu baalamaa fi abdiidha isinii Watammalee facaasanii maalaramoo lola malee bilisummaan hin argamu yaa ijoollee. Hayyagaa akkuma reefuun tana isinii seenaa irratti isinii tuqetti keessummaa cimaa qabadhee isinii dhihaadheetiin jira. Keessummichi har'a qabadhee isinii dhihaadhe kun namoonni baay'een ni beektanii obbo Zalaalam Nagaasaa jedhama. Obbo Zalaalam Nagaasaa qabsoo Oromoo keessatti kan yeroo dheeraadhaaf qooda fudhachaa takka fuulaachaa ture yoo ta'u yeroo dheeraadhaafis TV Oromiyaa magaalaa Torontoo irratti dhiyaate xiinxala siyaasaadhaa kan nuu kennaat ture har'aas nuu kennaaf jira. Waa'een har'aan tana keessummicha kana irratti afeerrees akkuma namoonni baay'een addunyaa kanarratti quba qabdanitti jaarmoleen Oromoodhaa 4 kanneen bakka adda addaa turan yaada adda addaa qaban
magaalaa Minneapolis keessatti torbaan lama dura waliigaluun isaanii mirkanaa'ee jira. Garuma fedheenuu haa ta'u jarmooleen Oromoodhaa dhagaa walitti haruu dhiisanii hafuura walitti dhiheenyaa fiduun gammachuu hawaasaa fi saba Oromoo guutuudhaati. Garuu waliigalteen kuni namoonni akkamitti hubatanii waan jedhu irratti ilaalchisee keessummichiin har'aan tana qabadhee isinii dhihaadhee xiinxala siyaasaatiis qabsoo Oromoo keessatti nama muuxannoo yeroo dheeraa qabu. Obbo Zalaalam duraan dursee TV Oromiyaa magaalaa Torontoodhaa afeerraa sii goote kana ulfeessitee nu dhihaachuu keetiif galatoomi isin jenna. Atillee na afeeruu keetiif baay'ee si galateeffadha Musayyoo. TV keessanis hedduun galateeffadha. Obbo Zalaalam torbaan lamaan dabre kana duratti akkuma namni Oromoo marti quba qabutti jarmooleen 4 walii galanii jiran. Waliigalteen isaaniitiis madda miidiyaa adda addaa irratti faca'ee ibsamee jira. Uummanni Oromoo kan quba hin qabne hin jiru. Garuu akka nama miidiyaadhaatti namoota adda addaa iyyaafannee wanni irraa agarra takka yoo jiraatte namni hundinuu waliigalteen isaaniitu maalii waan jedhu irratti hubannoota gahaa walqixa ka qaban hin fakkaatu. Waliigalteen tuni tan tokkummaadhaati moo waliigaluudhaaf waliigalamee xiqqoo addaan baasuu dandeessa? Gaariidha Musayyoo fayyaa ta'e gaaffii keetiif. Odoo waa'ee tokkummaa yookaan waliigaltee dhaabbanni arfan kun godhanii kaafnee keessan seenin dura gaaffiinuma tokkummaa maa jechuudha? Haala qabsoo keessatti tokkummaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhatti yoo akkuma waliigaluuf definishinii tokko qabaanne gaarii natti fakkaata. Maayini haala akkasii keessatti tokkummaa kan jedhamu tokkummaatti qabsoo jabeessanii tokkummaatti uummata ofiif irree ta'anidha. Qabsoo jabeessuu fi uummata ofiif irree ta'uun immoo ilaalcha tokko qabaachuu barbaada. Ilaalcha siyaasaa tokko jalatti hiriiruu barbaada. Warra ilaalcha siyaasaa tokko kaayyoo tokko qabutu yoo tokkoome irree saba isaanii ta'a. Egaa immoo waa'ee tokkummaa dhaabota kana arfanii eeguu dubbannu akka nu hubannutti irree uummata Oromoo ta'uuf kaayyoo uummata Oromoo bakkaan ga'uuf warra walitti dhufanii jennee hubachuu dandeenya. Tokkummaa inni jedhamu walitti galanii walitti baqanii tokko ta'uufi. Sila arraan tana dhugumatti kana keessa qulqulleeffachuudhaaf warrootuma waliigalan ture garuu baalamallee qabaachaa turre haa ta'u garuu rakkina yeroo irraa kan ka'e chaara nu dhiyaachuu hin dandeenye fuulduratti immoo nu dhiyaatanii akka nu ibsan kanarratti baalama nu seenanii jiranii kanumaa waliin isaanis galatoonfachaadha. Deebisa nu dibiftee jirta garuu jaarmayoonni kaayyoo adda addaa qaban akkaataa qabsoo fuulduratti ittiin oofan yaada adda addaa qabaachaadha. Irratti waliigalanii karaan itti bilisummaa takkaafuu walabummaa ittiin injifachuu danda'an ni jiraatee yaadda? Deebiin koo akka armaa gadi ta'a waan kana irratti. Deebiin karaa gaaffii kana deebisuudhaaf odoo hin jaallatin dhaaba kana tokko tokkoon xiinxaluu barbaachisa. Xiinxaluu eeguun siin jedhu baay'ee gadi fageenyaan illee yoo miti ta'e irra keessatti lafa sadarkaa kaayyoo fi sadarkaa tartimoo isaaniin xiinxaluu barbaachisa. Kanaaf yoo dhaabota maqaa dhoofne akkasitti akka hubatamuun barbaada. Yoo fakkeenyaaf kallacha walabummaa Oromiyaa irraa jalqabne kan gara harkama argachuun gaggeeffamu warra tokkummaallee jedhu ani tumsa kana uuman keessaa tokko ta'ee yoo ilaalle kaayyoonis yeroo yerootti kan kaayyoo isaa jijjiiruudha. Yeroo yerootti kan tarsimoo isaa jijjiiruudha. Yeroo tokkotti abaa'oo wajjin ture abaa'oo keessaa abaa'oo wajjin tokko waan godhatee fi qofaatti ba'ee abaa'oo jijjiiramaa jedhamee kaayyoon isaa
bara 2012 amajjii tokkotti gadi ba'anii labsanii qabsoo hidhannoo isin barbaachisu qabsoo nagaatiin sochoona walabummaa Oromiyaatiin barbaachisu federaalizimii Itoophiyaas banneerra jedhanii warra labsan turan jaarmaan kun. Amma immoo yeroo dhiyooas immoo lakkii walabummaa Oromiyaa malee furmaanni biraan jiru qabsoo hidhannoo itti fufnaa jedhanii jiru. Isaan kun egaa yoo kaayyoo isaanii yeroo addaatti ilaalle adda addaa amma immoo lafa isaan jiran irraa yoo kaane ammaaf isaanii walabummaa Oromiyaa fi qabsoo hidhannootiin sochoonaa jedha. Garabraa isaanitti kaanee yoo warra adda dimokiraatawaa Oromoo jedhaman Oromoo Liberation Democratic Front jedhaman yoo ilaalle isaan immoo warra amma boleen colataa warra geggeeffamanii isaan immoo warra durii walabummaa Oromiyaa malee qabsoo hidhannoo malee karaa biraan hin jiru jechaa turanii amma immoo qabsoo hidhannoo isin barbaachisu biyyi walabni Oromiyaa jedhamtu hin danda'amu qofaatu hin ta'e hin barbaachisu iyyuudha. Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo argamsiisuu hin danda'amas isa barbaachisas. Isa kana immoo wayyaanee kuffisuu caalaayyuu wayyaanee immoo wajjin haasa'uudhaan biyya keessatti jedhamee qoda fudhachuudhaani kanayyuu fiduu hin dandeenya warra jedhanii biyyayyuu pirezidaantiin dhaaba kanaa biyyayyuu dhaqanii guyyaa lama keessatti biyyaa ba'aa jedhamanii ba'an haala akkasii fa'itu ture. Egaa kaayyoon isaanis isaan kuni kaayyoon isaanis tartiiboonni isaanis wannoon qabsoo isaanis adda warra kallacha walabummaa Oromiyaa irraa ammaaf jechuu kooti. Garbaan warra Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomii jedhamanidha. Isaan kuni walakkaan isaanii gara warra kallacha walabummaa Oromiyaa jedhamanii dhaabbatanii kan Jeneraal Kamal Galchuun geggeeffaman keessaa warra dhufanidha. Kaan isaanis immoo qabsaa'ota Oromoo abaa'oo keessaa babba'anii adda addaatti faffaca'anii turan keessaa warra dhufanidha. Isaan kana keessas matootiin isaanii yoo ilaaltani warra yeroo adda addaatti warra Habashaa kanaa wajjin tokkummaa ijaaruu yaalaa ture. Isaanis warra deemanii warra Habashaa kanaa wajjin yeroo adda addaatti walgahii adda addaa gochaan maan kabaaniif galattalaan Oromoo kata galattala maaloo jedhanii afaan Amaarinyaan haasa'aa warra turanidha isaan kun. Isaanis akkuma warra kaanii kaayyoo isaanii yeroo toora jijjiiranidha. Yoo sanas waa'ee akkamittiin qabsoofna isa jedhu qabsoo nagaatiin fakkeenyaaf yerootti dhimmoota sabaattiin qabsoo nagaa yaalaa barbaadaa ture sanatti isaanii hojii warra socho'aa turanidha. Garabraa egaan arfaffaanii adda bilisummaa Oromoo isaan shanee jedhamuun beekamuudha. Gara boodaa ol ibsaatiin geggeeffamudha. Isaan yeroo baay'ee kan isaan jalatti fardeessanii waa'ee hiree murteeffannoo mirga Oromoo ta'uunsaa ifaa yoo ta'eyyuu dhaabonni siyaasaa isa kam deeggaru isa kam isa bakka kaasu isa jedhu yeroo baay'ee isaan kun warri adda bilisummaa Oromoo shanee jedhaman kun uummatatu murteeffata. Gaafa uummanni achi ga'ee murteeffata warra jedhanidha. Kaayyoon kun hundumtuu akkamittiin akka waliin deemee egaa inni kaan qabsoo hidhannoon barbaachisudha. Inni kaan immoo qabsoo hidhannootiin malee karaa biraan hin jirudha. Inni kaan immoo hiree murteeffannoo malee ani ilaalcha iyyuu hin qabu saban murteeffataadha. Inni kaan immoo lakkii Itoophiyaa keessatti goonadha. Inni kaan immoo lakkii ani murteesseera. Qabsoo hidhannootiin biyya walabaa Oromiyaa barbaannedha. Akkamittiin isaan kun tokko ta'anii qabsoo kana achi buutuu akka danda'anii egaa arguuf baay'ee nama rakkisa. Waan nama rakkisuuf sababni isaa maalinni tokkummaan qabsaa'otaa ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'a. Qabsaa'onni ilaalcha siyaasaa tokko wal fakkaataa hin qabne tokkummaa qabaachuu hin danda'a. Yoo ilaalcha siyaasaa tokko jalatti ijaaraman ta'e akkamittiin akka qabsoo baraachuutan baay'ee nama rakkisaa ilaalu. Haala Oromoo yoo ilaalle qabsaa'onni Oromoo yaada adda addaa jalatti faffaca'anii gar tokkoon warra biyya keessaa asuma keessatti Itoophiyaa Dimookiraatittilee mirga Oromoo argannaa qabsoo nagaatiin warri jedhan biyya keessa jiru biyya alaas jiru warri immoo akka nama jedhe kana mootummaa walabaa Oromiyaaf
isaarratti bobbooyyuu dhufuu danda'a dhimma kanarratti. Isa kanaafanii badaa akkitti jarri warri amma walitti dhufan kuni bu'aa guddaa buusuu danda'a. Asirratti mul'atu waa'ee ilaalchaa fi kaayyoo fi tartiimoodha. Garabaan akka isaanitti baay'ee bu'aa baay'ee buusuu jettee abdachuun na rakkisuu fi ilaalchi isaanii fi ilaalchi qabsaa'onni biyya keessaa qabanii baay'ee walirraa fagoo ta'e natti mul'ata. Biyya keessa yoo ilaalle dargaggoo fi uummanni Oromoo yemmuu gadi ba'anii mootummaa kana jalatti fincilanii nagaan yoo ta'amanii dura dhaabbatanii waan isaan jedhanii abbaa biyyummaa Oromoo gaafatu alaabaa adda bilisummaa yeroo hundumaa qabatanii ba'u. Guyyaa tokkollee kuusaa waa Itoophiyaa falmanii hin dhageenyu. Guyyaa tokkollee musaan alaabaa Itoophiyaa fudhatanii bahanii hin dhageenyu. Isaan kun hundi isaanii warri biyya keessatti qabsaa'anii akkanii hubadhutti waan miidiyaarraa argee fi hubannoo odeeffannoo addaan qaburraas ta'ee nu ilaalu. Hundi isaanii biyya Oromiyaa jedhu falmachaa jiru. Itoophiyaa keessatti autonomous biyya Oromiyaa autonomousii taate regionii autonomousii taate falmachaa akka jiranitti nu barbaada. Waan Itoophiyaa isaaniif waan dhumate natti fakkaata. Warri biyya alaa jiran kun immoo akka isaanitti ilaalanii dhimmoonni adda ta'e natti mul'ata. Fakkeenyaaf ammaa Oromoo Dimokiraatik Froontiin jedhamu addii Dimokiraataa Oromoo fa'a kanarraa fagoodha ilaalchi isaanii. Warri kaanis immoo warri dhaabonni amma fakkeenyaaf warri adda bilisummaa Oromoo tokkoomeefaa kan jedhaman kunis hoogganoonni isaanii warra Itoophiyaa keessatti jechuu qabna warra jedhan jechaa turaniin. Kanaaf baay'ee fagoo ilaalchi hoogganoota dhaabota biyya alaatti amma waliigallee jedhanii kuni ilaalcha qabsaa'ota biyya keessaa harka qullaa wayyaanee sardaa jiranii dura fagoodha jedheen ilaala. Maaliifan fagoodha jedhee ilaala? Warri biyya keessa jiranii warri qabsootti jiranii kan isaan gaafachaa jiranii abbaa biyyummaatiin kan isaan qabatanii ba'anii alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo kana kan isaan hubatanii isa ganamaa kaayyoo isa ganama ittiin ijaarame isa biyya walabaa fi saba bilisa argamsiisutti hubatu isaanii kanaaf akka ittiin ba'u. Warri kan immoo biyya alaatti hoogganoonni warri immoo waliigallee jedhan kun immoo biyya alaatti mootummaa warra Habashaa kanaa wajjin waliigaluuf karaa adda addaa biyya keessatti akka waan dhiibbaa gochuu danda'anii uummata biyya keessa jiru irratti waan dhiibbaa gochuu danda'anii addanatti warra Habashaa kanaa wajjin haasa'anii waliigaluu yaalaa jiru. Waan ani arguu tokkorraati. Kanaaf ilaalchi isaanii baay'ee warra biyya wajjin waan jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee biyya alaa ta'anii waan baay'ee gochuudhaanii biyya keessa gargaaruu danda'u. Warra biyya keessaa qabsaa'u kaayyoo isaan irratti qabsaa'an irratti biyya keessatti gargaaruudhaan biyya alaa kanatti akkuma amma ta'aa jiru akkuma hawaasni Oromoo biyya alaa kanaa gochaa jiru isaanis qooda fudhachuudhaani dippiloomaasiidhaan biyya alaatti qabsoo kana gargaaruu danda'u. Kanarraa kan hafe baay'een isaanii biyya keessaas qunnamtii qabu waan jedhu ani ragaa hin argu. Biyya keessatti isaan ijaaranii jiru waan jedhu ani ragaa hin argu. Kanaaf tokkoomuu isaanii gaarii ta'eetu jiru Oromoo fi Oromoon tokko ta'aa jira isa jedhu ilaalcha uumuun isaa gaarii ta'eetu jiru. Garuu qabsoo bu'aa inni buusuu danda'u baay'ee abdii guddaadhaan kennu anaaf akka nama taa'eetiin qabu tokko jechuun barbaada fayyaa ta'e. Galatoomimee hir'inoota jiranii fi garaagarummaa jiranii kan gartee bakka saniin nu gahaa jennu rakkinoota jiran ibsite. Mee akka silaa nama xinxalaa tokkotti galii bilisummaa saniin gahuudhaaf maal gochuu irra jira jaarmayoonni kun etteetti ilaalta? Ani akkanatti fakkaatutti jaarmayoonni kun galii bilisummaa egaa bilisummaa jechuun maal jechuudha isa jedhu irratti isaanii walii galu isa jedhu hin beeknu. Inni dura bilisummaa inni jedhan maal jechuudha isaan lamaaniyyuu onni isaaniiyyuu arfan isaaniiyyuu bilisummaa sabni Oromoo bilisoomeera hin jennu yeroo akkamiiti isa jedhu walii galuu qabu inni dura.
لمتا كايو تقرتي كايو رتكبسان تقو يوكاني ومن يرمو environment jota sana keessatti qabsaa'ee dimokiraasii argatee socho'uu mirga isaatiin jiraachuu danda'a isa jedhu irratti walii galanii yaada isaanii gara sanatti bilcheeffatanii gara sanatti dhiibu. Yookaan immoo lakki uummanni Oromoo uummata saba humnaan qabameedha. Kolonii jala jira. Yeroo baay'ee bara kana keessatti nagaa jiraachuu yaalii dadhabeera. Mirgi isaa biyya mataa isaa dhaabbatee mootummaa mataa isaa ijaarratee jiraachuudha. Isa jedhu yaada kana jalatti bulchaanii deemuutu gar tokkotti isaan geessaa jedheen ilaala. Yoo garuu akkan ilaalutti kan iddoo gaariin isaan ga'u, kan iddoo gaariin saba Oromoo ga'u, ilaalcha isa lammataa jalatti bulchaanidha. Ilaalchi inni lammataa kun maa'ini uummanni Oromoo biyya mataa isaa ijaarratee yoo jiraate ollaa nagaa ta'e warra kaanis ollaa nagaa ta'e yoo jiraate irraa Oromoo fi gargaaraa isa jedhu gargaara irratti walii galanii yoo sana jala hiriiranii qabsaa'anii iddoo uummata keenya iddoo gaariidhaan ga'u jedhama. Kunis immoo maaliifi waan lamaafi akkanarratti walii galanii kana jala socho'uuni waan lamaaf nu gargaara. Tokko yeroo qabsoo kana keessaa tokkummaan hin kennu. Akkuma beekamu Oromoon hundumtuu qabsoo waan qabneef tokkoffaa waan dhabneef tokkummaa waan dhabneef qabsoon keenya dadhabeedha jedhutu jira. Tokkummaa kana qabaachuun immoo ilaalcha siyaasaa tokko jalatti hiriiruu barbaadu. Yoo tokkummaa kana ilaalcha kana godhanne irree isaanaa qabsoo keenya achi kun akka gaarii. Karaa biraa immoo yoo Itoophiyaa Dimokiraatawaa Sinaa jala hiriirra immoo jedhame inni immoo waan namaa baay'ee nutti fida yeroo qabsoo keessa jiru kana keessatti. Tokkoffaa sammuu tokkichaan fedhii Oromoo jala deemuu hin dandeenyu. Maaliif yoo Itoophiyaa Dimokiraatawaa achi keessa jiraanna jenne fedhii warra Amaaraas, fedhii warra Tigrees, fedhii warra uummata adda addaa kana keessa fiduu qabna. Yeroo kana keessa fidnee kana hundumaa kompromaayizii gochuu yaalu keessatti warri Habashaa akkuma baranii nu gidduu seenanii addaddummaa keenya bal'isaa deemu. Ammallee tokkummaa nuun kennu jechuudha yeroo qabsoo keessa. Yeroo qabsoo keessa immoo wanni barbaachisaa inni guddaan tokko tokkummaadha. Tokkummaan immoo ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'a. Kanaaf isa kana gochuu qabuun jedha. Gabaabaadhumatti ilaalcha biyya Oromoo walaboomsuu jedhu jalatti walii galanii isa jalatti socho'uu, isa jalatti nama ijaaruu, uummata kana ijaaruu yoo kana ta'e iddoo tokko nu ga'uu isaaniifis gaariidha, uummata Oromoofis gaariidha. Lammaffaa Oromiyaan biyya mataa ishee taatee dhaabbachuun walaba ta'uun ishee hin danda'amu isa jedhan dhiisuu qaba. Ijoolleen barattoonni qawwee malee mootummaa kana yoo miila tokkoon dhaabde utuu qawwee 10,000 20,000tti dabalanii mootummaa kana isaan ga'uun akka danda'amu namni hin argine yookaan beekaa rafaa yookaan sammuu isaas hin hojjetu yookaan immoo nama intarastii isaaf jedhee kana hubachuu dideedha malee kun salphaatti hubatamuu qaba. Oromiyaa walaboomsuun hin danda'ama. Hin barbaachisas waan inni barbaachisuuf immoo erga walaboomee booda Oromiyaanii har'a yoo ilaaltanii qabeenyi biyya sanaa harki 65 ol Oromiyaa keessaa dhufaa yookaan harki 60 ol Oromiyaa keessaa dhufa kan jedhamutu warri beektonni kan jedhani kan. Harki 60 Oromiyaa keessaa dhufu kuni baay'een isaa iddoo adda addaa deemetu saboota adda addaa gargaara. Saboota warra biyya sana keessa jiran. Kanaaf Oromoon qabeenya lafa isaarraa baheen illee ofiisaa misoomsuu fi qabeenya isaa kana namaa yeroo qaba. Yoo walaboome garuu utuu inni ofiisaatii kan waggaa 100 boodatti hambifame kana misooma isaatiin gaggeeffachuu danda'a. Misooma isaa shaffisuu danda'a. Yoo walaboome Oromiyaanii yoo walaboomuu baate Itoophiyaa keessatti jiraate maltaa'e naashinaal mootummaa waan ta'u biyya waan ta'uufi falmaa baay'ee keessatti jiraata jalqaba irratti. Illee mallee kaasuu danda'a. Afaan isa kamiin dubbanna, kaarikulamiin barnootaa maal ta'uu qaba, seenaan keenya akkamitti himamuu qaba. Kun hundumtuu akkamittiin qabeenya hirmaannaa
Eetu argata sakamtu sakami fori kenna sakamira kamargata kunudumtu baay'ee jeequmsa baay'ee uuma mootummaa akkasii keessatti garuu Oromiyaan yoo qofaasaatti dhaabbatee jeequmsa kana hundumaarraa of eegeetu biyya isaa misoomsuutti darba. Kana hundumaa hubatanii ilaalcha mootummaa walaba Oromiyaa ijaaruuf jalatti yoo walii galanii bu'aa buusuu danda'u hin jedhu. Inni lammaffaa waggaa 25 muuxannoon keenya waggaa 25 hoogganni saba isaa gidduu baadiyyaa magaalaa isaa keessa dirree isaa keessa bosona isaa keessa bobba'ee saba isaa wajjin qabsoofne biyya alaa akkas fagaatee taa'ee qabsoo geggeessuu akka hin dandeenye muuxannoon keenya waggaa 25 nu barsiiseera. Karaa Afrikaatiin illee nu ga'ee isa. Kanaafi biyya alaa taa'anii hoogganuu isin hoogganna jedhanii uummata kana gowwoomsuurra hoogganni akka biyya keessaa bahu gargaaru. Warra biyya keessatti hoogganni waggaa 25 biyya alaa ture warra biyya keessatti danda'amuuf hin danda'amne illee biyya jechuu baay'ee rakkisaa. Warra biyya keessaa saba uummata keenya wajjin kufee ka'u warra biyya keessaa uummata keenya wajjin dafquu dhiigu reebamu isaantu waan biyya sana keessatti danda'amu waan hin danda'amne waan yoo godhame bu'aa buusu yoo tarkaanfiin akkasii yoo fudhatame bu'aansaa gatii isaarra caala warri jedhanii ilaaluu danda'an yookaan immoo bu'aansaa gatii isaan gadi kanaafama tarkaanfii akkasiin fudhannu jedhanii warri murteessuu danda'an warri biyya keessa jiran warri biyya alaa ta'anii odeeffatanii achitti qabsoo geggeessuu hin danda'an. Dhugaadha namoonni tokko qabsoon baay'een biyya alaatti geggeeffameera kan jedhan jiru ta'a. Garuu akka nuyi arginetti qabsoon keenya hoogganni isaa biyya keessa dirree keenya keessa bosona keenya keessa socho'uu dhabuunsaa fideetiin nu ga'e. Kanaafi warri kunis akkasuma hooggana biyya keessaa akka bahu yoo gargaarani yoo hoogganni biyya keessaa hooggani qabsoon kun achi siquu danda'a akka isaa ga'uu danda'a. Isa kana lamaan yoo godhanii bu'aa buusuu danda'u jedhee nama. Sadaffaan immoo biyya alaa kanaaf namni bakkaate dippiloomaasiidhaan gargaaru qabeenyaan gargaaru qabsoo kana sagalee ta'uu biyya alaatti warra biyya keessaa qabsaa'uuf kana yoo godhanii qabsoo kanaafi bu'aa baay'ee buusuu danda'u jedhee nama. Galatoomii obbo Zalaalamii ibsa bal'aadhaa fi xiinxala bareedaa nu kennitee waan kana laakisee jaarmolee walii galaniis torbaan dhufurraa eegalee akka ibsa nu kennan gareen isaanii baalamanni seenanii jiranii waan isaan jedhanii isin dhageenyaa uummata hin dhageessifna. Galatoomii isin jenna maqaa daawwattoota keenyaatiin. Isinillee hedduu galatooma Busayyoo fayyaa ta'aa waan naaf eertaniif. Jiraaddu galatoomi.